Wanti samii Itoophiyaa jalattim dachii Itoophiyaa irratti rakasem du'a qofaam dootii Itoophiyaatti rakasam ajjeesuun hojii guyyaa guyyaan raawwatamaa ooluudhaam dootii injiineraas ta'e kan wattaadaraam kan doktoraas ta'e kan piroofeesaraam kan aartistiis ta'e kan saayintistiim kan qotee bulaas ta'e kan horsiisee bulaam kan jeneraalaas ta'e kan daldaalaam Itoophiyaa erga rifachiisuu dhiisee waggoonni torba darbaniitii jirum qondaalonni biltsiginnaa abjuu keenya milkeessuuf humni nu dhaabu hin jiru yoo jedhan irra deddeebiin dhagahamaam abjuun keessan maali mootummaan keessan maal abjootaam ajjeesuudha moo hiyyoomsuudha balleessuudha moo jiraachisuudha dirree siyaasaa dhiphisuudha moo bal'isuudha mari'achuudha moo waraanuudha diiguudha moo ijaaruudha gaafilee jedhan dhaadannoo abjuu keenya milkeessuu irraa humni nu dhaabu hin jiru jedhu hordofee sammuu namaa keessatti uumamuudha abjuun keessan ajjeesuu yoo taateem qaroowwan siyaasaatii hamma dargaggeessaatiin qotee bulaa hamma daldaalaatiin abbootii gadaatii hamma abbootii amantaattiin hiyyeessaa hamma dureessaatti ajjeesaatii jirtu hiyyoomsuu yoo taate biyya hiyyummaa dhaalchisuu keessan dhaabbata mootummoota gamtoomaniichum Itoophiyaan Afrikaa keessaa lammiilee hiyyummaa keessa jiran miiliyoona 86 qabdii isiniin jedhe abjuun keessan wallaalummaa dhaalchisuu yoo taate dhaloonni barnoota dhaabee dirree irratti hafee jira daa'imman miiliyoona 11 ol barnootaan ala jiraachuu UNICEFtu ibse diiguu yoo taate biyya waraanaan butuchaa jirtu dirree siyaasaa dhiphisuu yoo taate morkattoota laamsheessitanii jirtu marii yoo taate lagattaniitii jirtu duuti nama dhibbaas ta'e kan 200 kan barataas ta'e kan barsiisaam kan qotee bulaas ta'e kan daldaalaam kan aartistis ta'e kan saayintistiim kan waraanaas ta'e kan jeneraalaam kan injiineraas ta'e kan piroofeesaraam Itoophiyaa keessatti erga homattuu lakkaa'amuu dhiiseem barri torba darbeetii jira. Wanti samii Itoophiyaa jalattim dachii Itoophiyaa irratti rakasem du'a qofaam dootii Itoophiyaatti rakasam ajjeesuun hojii guyyaa guyyaan raawwatamaa ooluudhaam dootii injiineraas ta'e kan wattaadaraam kan doktoraas ta'e kan piroofeesaraam kan aartistiis ta'e kan saayintistiim kan qotee bulaas ta'e kan horsiisee bulaam kan jeneraalaas ta'e kan daldaalaam Itoophiyaa erga rifachiisuu dhiisee waggoonni torba darbaniitii jirum qondaalonni biltsiginnaa abjuu keenya milkeessuuf humni nu dhaabu hin jiru yoo jedhan irra deddeebiin dhagahamaam abjuun keessan maali mootummaan keessan maal abjootaam ajjeesuudha moo hiyyoomsuudha balleessuudha moo jiraachisuudha dirree siyaasaa dhiphisuudha moo bal'isuudha mari'achuudha moo waraanuudha diiguudha moo ijaaruudha gaafilee jedhan dhaadannoo abjuu keenya milkeessuu irraa humni nu dhaabu hin jiru jedhu hordofee sammuu namaa keessatti uumamuudha abjuun keessan ajjeesuu yoo taateem qaroowwan siyaasaatii hamma dargaggeessaatiin qotee bulaa hamma daldaalaatiin abbootii gadaatii hamma abbootii amantaattiin hiyyeessaa hamma dureessaatti ajjeesaatii jirtu hiyyoomsuu yoo taate biyya hiyyummaa dhaalchisuu keessan dhaabbata mootummoota gamtoomaniichum Itoophiyaan Afrikaa keessaa lammiilee hiyyummaa keessa jiran miiliyoona 86 qabdii isiniin jedhe abjuun keessan wallaalummaa dhaalchisuu yoo taate dhaloonni barnoota dhaabee dirree irratti hafee jira daa'imman miiliyoona 11 ol barnootaan ala jiraachuu UNICEFtu ibse diiguu yoo taate biyya waraanaan butuchaa jirtu dirree siyaasaa dhiphisuu yoo taate morkattoota laamsheessitanii jirtu marii yoo taate lagattaniitii jirtu duuti nama dhibbaas ta'e kan 200 kan barataas ta'e kan barsiisaam kan qotee bulaas ta'e kan daldaalaam kan aartistis ta'e kan saayintistiim kan waraanaas ta'e kan jeneraalaam kan injiineraas ta'e kan piroofeesaraam Itoophiyaa keessatti erga homattuu lakkaa'amuu dhiiseem barri torba darbeetii jira. Wanti samii Itoophiyaa jalattim dachii Itoophiyaa irratti rakasem du'a qofaam dootii Itoophiyaatti rakasam ajjeesuun hojii guyyaa guyyaan raawwatamaa ooluudhaam dootii injiineraas ta'e kan wattaadaraam kan doktoraas ta'e kan piroofeesaraam kan aartistiis ta'e kan saayintistiim kan qotee bulaas ta'e kan horsiisee bulaam kan jeneraalaas ta'e kan daldaalaam Itoophiyaa erga rifachiisuu dhiisee waggoonni torba darbaniitii jirum qondaalonni biltsiginnaa abjuu keenya milkeessuuf humni nu dhaabu hin jiru yoo jedhan irra deddeebiin dhagahamaam abjuun keessan maali mootummaan keessan maal abjootaam ajjeesuudha moo hiyyoomsuudha balleessuudha
moo jiraachisuudha dirree siyaasaa dhiphisuu moo bal'isuudha mari'achuu moo waraanuudha diiguu moo ijaaruudha gaafilee jedhan dhaadannoo abjuu keenya milkeessuu irraa humni nu dhaabu hin jiru jedhu hordofee sammuu namaa keessatti uumamuudha abjuun keessan ajjeesuu yoo taate qaroowwan siyaasaatii hamma dargaggeessaatiin qotee bulaa hamma daldaalaatiin abbootii gadaatii hamma abbootii amantaatiin hiyyeessaa hamma dureessaatti ajjeesaatii jirtu hiyyoomsuu yoo taate biyya hiyyummaa dhaalchisuu keessan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu Itoophiyaan Afrikaa keessaa lammiilee hiyyummaa keessa jiran miiliyoona 86 qabdii isiniin jedhe abjuun keessan wallaalummaa dhaalchisuu yoo taate dhaloonni barnoota dhaabee dirree irratti hafee jira daa'imman miiliyoona 11 ol barnootaan ala jiraachuu UNICEFtu ibse diiguu yoo taate biyya waraanaan butuchaa jirtu dirree siyaasaa dhiphisuu yoo taate morkattoota laamshessitanii jirtu marii yoo taate lagattaniitii jirtu duuti nama dhibbaas ta'e kan 200 kan barataas ta'e kan barsiisaa kan qotee bulaas ta'e kan daldaalaa kan artistis ta'e kan saayintistii kan waraanaas ta'e kan jeneraalaa kan injineraas ta'e kan profeesaraa Itoophiyaa keessatti erga homattuu lakkaa'amuu dhiisee barri torba darbeetii jira. Wanti samii Itoophiyaa jalatti dachii Itoophiyaa irratti rakaseem du'a qofaam dootii Itoophiyaatti rakasaam ajjeesuun hojii guyyaa guyyaan raawwatamaa ooluudhaam dootii injineraas ta'e